Galmee du'a kooti galaa galchiteeta jabaataan maqaa kee nakaasii gooftaa koo sitwaanne nu baase. Kiristaanaa mee waa'ee kanarratti maal nuun jetti? Ayyaana cuuphaa isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ijoollee Addaamiitiif yookaan immoo samiirraa bu'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalatee walakkaa lafaa galaana Yordaanos keessatti cuuphamuu isaa kan itti yaadannudha. Egaa ayyaanni kuni jalqabumarraa wanti beekuu qabnu waa'ee fayyina lubbuu ijoollee Addaam wajjin kan wal qabateedha. Ayyaana akka salphaatti ilaalamu miti. Kana gaafa jennu ijoolleen Addaam yookaan immoo dhalli Addaam bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin uumamee gannata keessa kabajaan jiraachuu otoo qabu gorsaa fi akeeka hafuura xuraawaa dhaggeeffachuudhaan abboommii Waaqayyoo diiganii gannata keessaa akka bahan beekamaadha. Waaqayyoon immoo dhala keerraa dhaladheensi fayyisa jedhee waadaa ijoollee Addaamiif gale sana raawwachuudhaaf ilma isaa tokkicha ergee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa akka dhalate akkuma abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaa Galaatiyaa boqonnaa 4:4 irratti xumurri barichaa yeroo gahetti Waaqayyo ilma isaa tokkicha isa dubartiirraa dhalate sana ni erge jedhee dubbata. Kanaaf nutis bara baraan waggaa 5,500 booda ilma keerraa dhaladheensi fayyisa jedhee Waaqayyo waadaa dubbate sana nu raawwatee jira jennee ni dubbanna. Isuma kana sababeeffachuudhaan ayyaana cuuphaa yeroo hundumaa gaafa adoolessa 11 manni amantaa Ortodoksii Waloomaa akka biyyoolessaatti akka addunyaatti ni kabaji. Jala bultii isaatiitti immoo gaafa guyyaa 10 jechuudha kataraa jennee kan yaamnu. Kataraa jechuun hiikansaa bishaan kuusuu walitti qabu jechuudha. Inni sunis immoo ayyaana cuuphaa isa borumtii gaafa adoolessa guyyaa 11 ittiin cuuphamnu sanaaf haala mijeessuu kan jedhu waan of keessaa qabuufidha. Egaa ayyaana kana bara baraan yaadachuun ammas akkuma jalqaba dubbadhee ijoolleen Addaam bittaa garbummaa cubbuu jala waggaa 5,500 turanii gara kabaja isaanii duraatti kan ittiin deebi'an lubbuun isaanii garbummaa seexanaa Si'ool keessaa kan ittiin baate kan itti yaadannudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo hafuurri xuraawaan Addaamii fi Hewaan garboota isaa akka ta'aniif yeroo akeekkachiisetti yeroo isaan taasisetti xalayaa garbummaa tokko barreessee galaana Yordaanos keessa isa tokko immoo Si'ool keessa akka kaa'e kitaaba qulqulluu bu'uura taasifattee manni amantaa keenya nu barsiifti. Isuma kana dhugoomsuuf jecha abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara warra Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irratti akkana jedha. Wanta nu mormu barreeffama idaa kan ajoojjootaan nurratti barraa'ee ture ni haqee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Isa sanas fannoodhaan haguugee karaa irraa isa balleesse yookaan immoo karaa irraa isa kaasee jedha. Galanni isaaf haa ta'uuti. Isa hafuurri xuraawaan ijoollee Addaam yookaan immoo Hewaaniin garbittii seexanaa Addaamis immoo garbicha seexanaa jedhee barreessee Si'oolii fi Yordaanos keessa kaa'e kana balleessuudhaaf samiirraa bu'ee dubaroo Maariyaam irraa dhalate yeroo Yordaanos keessatti cuuphamu sana akka namummaa isaatti lukaan irra dhaabate akka waaqummaa isaatti immoo arjummaa waaqummaa olaantummaa irree waaqummaa isaa sanaan xalayaa garbummaa sana barbadeessee ijoollee Addaam gara kabaja isaaniitti waan deebiseef guyyaa lubbuun keenya bittaa garbummaa Si'ool keessaa garbummaa hafuura xuraawaa diiyaabiloos jalaa baate jettee manni amantaa akeeka guddaadhaan ni kabaji jechuudha. Dhuguma laphee keenya irratti waa'ee ayyaana cuuphaa gaafa dubbannu gaafa kabajeeffannus kan nu yaadachuu qabnu lukaan qofa deddeebi'u miilaan qofa achitti argamu otoo hin taane oolmaa Waaqayyo nu oolee oolmaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu oolee kana lapheen keenya beekuu qaba jechuudha. Egaa isa kana ragaa kitaaba qulqulluu tokko wal bira qabnee ilaaluudhaaf jechuudha. Keessatti seera ba'uu boqonnaa 13:3 irratti abbaan keenya qulqulluun Museen saba Israa'elootaatti jechi dubbate tokko jira. Israa'eloonni garbummaa bittaa warra Gibxii jalaa ba'anii gara Kana'aanitti yeroo deebi'an maal isaaniin jedhee Museen ummata kanaan akkana jedhee jira. Guyyaa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa baatan sana yaadadhaa. Isaan Israa'eloonni bittaa garbummaa foonii jala miidhamuu foonii jala kan itti ba'an Israa'eloota Gibxi keessaa ba'anii gara Kana'aanitti galanii yoo jiraatanillee guyyaa Waaqayyo oolmaa guddaadhaan irree cimaadhaan galaana hiree
gara Kana'aanitti gara iddoo gaarii sanitti isin baase kana yaadadhaa isaaniin jedhe jechuudha. Egaa asirraa maal hubanna? Israa'eloonni miidhama foonii jalaa guyyaa itti bahan yaadachuu akka qaban kitaabni qulqulluun yoo dubbate, nuti immoo miidhamaa fi cunqursaa lubbuu keenya garbummaa diiyaabiloos jalaa itti baate kana yaadachuun amala kiristaanummaa ijoollee Kiristoosiin kiristaana jedhamanii ta'uu isaatii jechuudha. Egaa akkuma addunyaatitti illee akkuma biyyoolessaatitti illee amma namni guyyaa daa'immanii jedhee ni kabaja, guyyaa dhaloota isaallee ni kabaja, guyyaa bishaanii illee ni kabaja, guyyaa dhukkuboota illee yeroo itti yaadatee kabaju jira jechuudha. Lubbuu isaatiif waan bu'aan buufne qabeenyaa fi yeroo hedduu aarsaa itti godhanii isa kana ni kabaju jechuudha. Amma numaayyuu namoonni dhaabbilee amantaa keenyaan ala jiran yeroo baay'ee manni amantaa keenya ayyaana cuuphaa kana yeroo kabaju al takkaa cuuphamtanii jirtanii, Kiristoos al takkaa cuuphamee nu fayyisee jira, maaf irra deebitanii yaadattu jedhanii yeroo isaanii gaa wallaalummaadhaanis ta'uu danda'a, yaada biraa of keessaa qabaatanis ta'uu danda'a, yeroo yaada kana kaasanii dhageenya. Namoonni akkana jedhan garuu waggaa waggaadhaan guyyaa dhaloota isaanii ni kabaju. Baay'ee nama dinqagaa. Guyyaa waa'ee fayyina lubbuun keenya itti fayyite hiree mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf itti kaadhimamte kana yaadachuu dhiisanii guyyoota biraa guyyaa HIV fa'aa jedhanii akka addunyaatti akka biyyoolessaatti kabajuu sana deeggaranii ishee manni amantaa bu'uura kitaaba qulqulluutiin yaadattu kana balaaleffachuun dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa tarii jibbataa yookaan immoo wallaalummaadha ta'a waan ta'eef gara qalbii isaaniitti otoo deebi'anii akeeka kitaaba qulqulluu kana hubatanii kan jedhu ergaa obbolummaa koo dubbachuun barbaada. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara warra Galaatiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 27 irratti maal jedha? Kiristoos wajjin tokko akka taataniif kan cuuphamtan hundi keessan Kiristoos uffattanii jirtu jedha. Kiristoos wajjin tokko ta'uudhaaf erga cuuphamnee booda isa wajjin tokko taanee jirra gaafa jennu sababa ajajamuu diduu keenyaaf gannata keessaa yoo bahanis ijoolleen Addaam har'a cuuphamuu isaatiin immoo kabaja mucummaa keenyaa waan arganneef Kiristoos uffannee jirra jechuun hiree mootummaa isaa sana argachuudhaaf kaadhimamnee qophoofnee jirra. Guyyaa gammachuu laphee keenya irratti dubbatamee hin xumuramne kana gaafa dubbannuyyuu gammachuun laphee keenya irratti argamu kana yaadachuun dhuguma dubbachuudhaaf kiristaanummaa keenya kan calaqqisiisu ijoolleen maqaa Kiristoosiin kiristaana jedhanii guyyaa 40ffaa fi 80ffaa isaaniitti icciitii cuuphaatiin cuuphamanii mucummaa Waaqayyoo argatan gocha raawwachuu qaban waan ta'eef otoo hin dadhabin nuffii tokko malee gammachuu guddaadhaan bara baraan yaadannaa kan jedhu kana deebisuu dandeenya jechuudha. Egaa isinis nu kaaftanii jirtanii wantoota hin taane jechuun jireenya lubbuu keenyaatiif wantoota dhimma haga san faayidaa nuun hin qabneef yaadannee guyyaa goonee fi kaalendaraanis cufsiifnee guyyoonni kabajnu baay'eetu jira. Kun immoo waggaatti miti osoo ta'ee guyyaa guyyaattuu taasifnee lubbuu keenyaaf faayidaan isaa guddaadha waan ta'eef dhugaan amantoonni illee qixa kanaan hubatanii ayyaana kana sirnaan kabajuu akka qaban gamanumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Mee barsiisaa keenya egaa cuuphaan gaafa ka'u keessumaayyuu baadiyyaa keessas jira garuu naannoo magaalaa nuti keessa jirru kanatti iddoo garaagaraa taaboloonni hedduun iddoo teessuma isaaniitii yookaan mana kiristaanaa ishee qulqulleettii sana keessaa bahanii dirree kanatti walitti qabamanii ayyaanni kun kabajama. Taabotonni hedduun dhugumaan baay'een isaanii jechuu danda'ama. Maaf ba'an? Ba'uun kun iccitii maal qaba laata? Ba'anii immoo 10tti galgalarra ni bahanii 11tti ni deebi'u taabotonni hedduun isaanii. Kanaaf an jiran Qaanaa Galiilaa gaafa jenne 12tti Mikaa'elli gaafas galaa bulee 13tti illee እግዚአብሔርaaf gaafa galu nagarraa iddoo iddootti hamma 14 hammam turuu danda'ama hoo? Maaf turanoo isaan gaafa 11 san maa deebi'uu baatan? Mikaa'elli maaliif 12tti gala Qaanaa Galiilaa? Maaliif 11tti faana galle warra kaan wajjin jechuudha. Taabotonnis Mikaa'ela booddees gala waan jiraniif hammami turtiin kun maal bu'uura kan taasifateedha. Turtiin iddoo kataraa itti taasifame sanitti kan turru kun bahuu isaarraa nu haa eegalame. Maaf bahan jalqaba? Hammam turuu qabanoo? Tole gaafii bayeessaadha. Egaa ammas manni amantaa keenya manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan barsiiftu kitaaba qulqulluus bu'uura taasifachuudhaan barumsa abbootiis caqastee kan nu barsiiftu barumsa hedduutu jira. Akkuma jedhame gaafa adoolessa guyyaa 11tti barii gaafa 10 jechuudha. Taabonni mana amantaa keenya keessa jiru bahanii hundi isaanii jechuudha iddoo naannawa cuuphaan itti qophaa'e sanitti ni deemu.
Egaa inni kun maal agarsiisaa kan jedhu tokkoffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa bu'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalatee ijoollee addaan fayyisuu isaatiin fakkeeffama jedhu manni amantaa keenya. Kanas gaafa jennu Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti jalqaba jechatu ture. Jechi sunis Waaqa bira ture. Jechi sunis Waaqa ture jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'uuti. Egaa asirraa maal hubanna? Jecha isa jalqaba Waaqa bira ture santu, jecha isa Waaqa ture santu foon uffatee jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafuu samiirraa bu'ee nu fayyisuudhaaf gara biyya lafaa kanaa dhufuun isaa akkamiin taabotaan fakkeeffama yoo jedhame, taabota jechuun bultoo Waaqayyooti. Bara kakuu duraas Waaqayyo taabota irra bulee Israa'eloota gaggeessaa ture. Gara Museetiin Israa'elootatti dubbachaa ture. Yeroo garagaraatti abboommii Waaqayyoo eeguu akka qaban Waaqayyoon sagalee isaa taabota irra bushee uummata Israa'elootatti dubbachaa ture. Har'as maal jennaa? Taabota bara kakuu duraa Waaqayyoon sagalee isaa irra kaa'uudhaan irra bulchuudhaan Israa'elootatti dubbachaa ture santu bara kana immoo Waaquma santu foon uffatee galaana Yordaanos keessatti cuuphamee fayyina nuuf laate. Bultoo Waaqayyoo kan ta'e Waaqni iyyuu gara Yordaanos deemee nuuf cuuphameeti. Bultoo isaa kan ta'e immoo har'as cillaatii bara kakuu haaraa irratti Alfaa fi Omeegaa Waaqayyo jiraataa jedhameeti kan irratti barraa'e. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos maqaan Waaqayyoo jechuudha. Kanaafuu maal yaadachaa jirra? Qaamaan dhufee inni nu fayyise galaana Yordaanositti cuuphame suni isa bara durii taabota kakuu haaraa irra bulee Israa'elootatti dubbachaa ture. Isuma har'a immoo maqaan isaa taabota cillaatii kakuu haaraa irratti barraa'e fayyina dhala namaatiif laachaa jiru kanadha. Kanaafuu innoo qaamaan galaana Yordaanos keessa waan jiruuf maqaan isaa ulfaataan taabota irratti barraa'e sababa dhala namaatiif samiirraa bu'e sun immoo iddoo kabaja teessoo isaarraa ka'ee gara Yordaanos gara itti Kiristoos cuuphamee fayyina nuuf laate sanatti deemuu qabaa jedhee manni amantaa icciitii guddaadhaan isa kana ni taasisu jechuudha. Egaa akkuma dubbanne har'as kitaaba qulqulluu bu'uura taasifachuudhaan abboonni isa kana gaafa dubbatan Yordaanos keessatti Yohaannis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo cuuphutti jecha jedhamee kan dubbatame bara kakuu duraa Waaqa bira ture jedhamee bara kakuu haaraa immoo foon uffatee dhala namaa kan fayyise kana ta'uusaa icciitiin guddaan galaana Yordaanos keessatti ifa bahuusaa wajjin wal qabsiisanii Wangeela Maatiyos boqonnaa 3:13 irratti maal jedha? Yeroo sanatti guyyaan cuuphamuusaa yeroo ga'etti jechuudha. Yesuus Kiristoos Yohaannisiin cuuphamuuf Galiilaarraa gara Yordaanos dhufe. Galiilaarraa gara Yordaanos dhufuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi maqaan isaa kan irratti barraa'e taabonni manneen amantaa keessaa gara Yordaanos deemanii kabaja sana agarsiisuun haala kanaan wal fakkeeffamaa jechuudha. Namoonnis guyyaa kana gammachuu guddaadhaan iddoo jiranirraa ka'anii dadhabbii tokko malee taabota kana ajjabanii gara iddoo sanaatti ni geessu jechuudha. Taabota kana faana deemuun keenyas gowwummaa miti. Kitaaba qulqulluu keessatti kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 3:3 irratti akkuma barraa'e taabonni waadaa gooftaa keessan kan Waaqa keessanii yeroo luboonni Leewwotaa baatan yeroo argitanitti iddoo yookaan naannawa keessan irraa ka'aati duuka bu'aa jedha kitaaba qulqulluu keessatti. Waaqayyoof galanni haa ta'uuti. Har'as maal jechaa jirra? Kitaaba qulqulluu keessatti taabota luboonni Leewwotaa baatanii gaafa deeman isa sana nullee naannawa sanitti argamnee akka isaan duuka bu'uu qabnu kitaaba qulqulluu